namoonni bilbila keessan yookiin koompitara keessan qofa fayyadamtanii onlaan irraa maallaqa argachuu barbaaddan yoo jiraattan viidiyoon kun kan qophaa'e isiniif baga nagaan dhuftan akkam jirtu kabajamtootaa fi hordoftoota maatii chaanala Kiyyaatek. Namoonni baay'een onlaan irraa maallaqa argachuu ni barbaadu, garuu baay'een isaanii karaa dogongoraa deemuudhaan harka duwwaa kan hafantu jiru. Baay'een isaanii ammoo investimentii garaagaraa irratti hirmaachuudhaan yookiin immoo hojiiwwan onlaayinii investimentii gaafatan diipooziit riichaarjii warra jedhaman kana warra gaafatan irratti hojjechuudhaan baay'een isaanii immoo maallaqa argachuun haa hafuutii kanuma kiisii isaanii keessaa qaban iyyuu kan dhaban hedduun isaanii ni jiru. Guyyaa har'aa immoo beekumsa addaan malee investimentii tokko malee fi dandeettii tokkootiin maleetti kallattiin hojii onlaayinii hojjennee maallaqa akkamittiin akka argannu qofaa osoo hin taane wantoota bu'uuraa hojii onlaayinii irratti nu barbaachisan hunda kan isiniif qoodudha. Viidiyoo kana hamma xumuraatti yoo hordoftan ilaalchi isin hojii onlaayiniif qabdan guutummaa guutuutti akka inni jijjiiramu abdiin qaba. Viidiyoo kana ammuma laayik gochuudhaan namoota hojii onlaayin barbaadan hundaaf akka inni gahu gumaacha mataa keessanii godha. Akkasumallee maatii chaanala keenyaa warra hin taane hojiiwwan onlaayinii gatii argattaniif jecha as jalaatti sabskiraayib gochuun maatii chaanala Kiyyaatek ta'aa isiniin jedha. Osoo gara karaalee maallaqaatti hin deemin dura wantoota sadii gadi fageenyaan kan hubachuu qabnutu jira. Isaanis maallaqaa tokkoffaan obsaa fi tattaaffii jechuudha. Obsaa fi tattaaffii nu barbaachisa. Hojii onlaayinii hojjechuudhaaf obsaa fi tattaaffii nu barbaachisa. Hojiin onlaayinii guyyaa tokkotti badhaadhu yookiin sooromuu osoo hin taane akkuma hojii kaanii yeroo fi tattaaffii mataa keenyaa nu gaafata. Jalqaba irratti maallaqa xiqqoo argachuu dandeenya. Itti aansuun yeroo yerootti maallaqni keenya daddabalaa fi maallaqni keenya nuuf guddachaa deema. Akkuma beektan hojiiwwan onlaayinii garaagaraa warra hojjechaa turtanittanis ni beektu. Warri ammoo reefu jalqabdanis immoo ni beektu. Hojiiwwan onlaayinii gaafa hojjennu maallaqa xixiqqoorraatii saantiboota saantiba USDT ta'uu danda'a, saantiba doolaara Ameerikaa garaagaraa saantiba xixiqqoorraatii kaanii akka nuti arginu jechuudha. Yeroo jalqaba hojii onlaayiniitti seenu haaluma isaan saantiba xixiqqoo hojjechaa deemnu sanaatiin guyyaa guyyaatti haaluma hojii onlaayinii irratti hojjechaa deemnu maal nuuf ta'a maallaqni nuti argannullee ol nuuf guddachaa fi ol nuuf dabalaa deema jechuudha. Itti aansee immoo maalitti akka fayyadamnullee beekuu qabna. Appilikeeshiniiwwan garaagaraa weebsaayitii fi kaffaltii kiriptoo yookiin immoo akkamittiin akka hojjennu dandeettii xiqqoo dubbisuu yookiin immoo barachuu akkasumallee hordofuu yuutuubiiwwan garaagaraa irraa nu barbaachisa jechuudha. Callisnee makaanee hojii onlaayinii hojjenna jennee callisnee makaanee itti seennee wanta faayidaa irra nuuf hin geenye itti seenuu gatii dandeenyu faayidaa isaa argachuudhaaf maal tokko nu barbaachisu waleetiiwwan garaagaraa nu barbaachisa, eksiseenjiiwwan garaagaraa nu barbaachisa akkasumallee maal tokko nu barbaachisu wantoota tokko tokko dura dursinee qorachuu qabna jechuudha. Itti aansuudhaan of eeggannoo gochuu qabna. Hojii onlaayinii kamirratti taanaan of eeggannoo barbaachisaadha. Intarneetii irratti hattoonni yookiin immoo skaameroonni baay'een gatii jiraniif of eeggannoo gochuun baay'ee barbaachisaadha. Qajeelfamni inni guddaan hojii onlaayinii dhugaan yookiin qarshiin kaffalu hojiin onlaayinii inni dhugaan qarshii kaffalu yookiin immoo investimentii nu gaafachuu dhiisuu danda'a. Investimentii warri gaafatan tokko tokko ni jiru. Baay'een isaanii investimentii warri gaafataman kun garuu parsantii 99.9 maalidha skaameroota yookiin immoo hattoota waan ta'aniif wantoota akkasii irratti of eeggachuu qabna jechuudha. Nuti humna yookiin yeroo keenya qofa gumaachuudhaan isaan immoo akka isaan nuuf kaffalan itti amanneetu jechuudha. Kan nuti yeroo hojii onlaayinii hojjennu kan nuti itti seenuu qabnu malee callisnee kaanee maal gochuu hin qabnu diipooziit goonee yookiin immoo invest goonee maallaqa garaagaraa hojjechuu hin qabnu jechuudha. Kan biraan maadha karaalee ittiin maallaqa argannu kan isinitti himudha. Kana keessatti immoo karaaleewwan maallaqa ittiin argannu karaaleewwan tokko tokko isiniif hima. Karaaleewwan kana keessa Frikaashii fi Cointiplay kan jedhamu ni jiru. Isaawwan hojiiwwan xixiqqoodha. Isaan kun saantiboota USDTdhaan kan nuuf kanfalanidha. Isaan kan taaksawwan garaagaraa hojjechuudhaan karaa inni jalqabaa hojiiwwan xixiqqoo yookiin maayikirootaskii hojjechuudhaan kan nuuf kanfalanidha jechuudha. Weebsaayitiin akka Frikaashii fi Cointiplay kan jedhaman addunyaa irratti weebsaayitoota baay'ee beekamoodha. Appilikeeshinii mataa isaaniis ni qabu. Bakka kanatti maal isaan viidiyoowwan garaagaraa ilaaluun app garaagaraa buufachuudhaan geemiiwwan garaagaraa haasa'uudhaan akkasumallee sarveewwan garaagaraa xumuruudhaan kaffaltii isaanii karaa biitkoinii, laayitkoinii fi USDTdhaan kallattiin akka nuuf kaffalan kan beekamudha jechuudha. Isaan kana kan isaan nuuf kaffalan biitkoinii fi laayitkoinii akkasumallee USDT kana kallattumaan maal gochuu dandeenya immoo gara maallaqa Itoophiyaatti jijjiirrachuu dandeenya jechuudha. Lammaffaan maadha Pounds App Application jedhamu ni jira. Yeroo darbellee chaanaalii kiyya irratti illee yeroo dheeraa dura post isiniif godheen ture Telegram chaanaalii kiyya warri hordoftan jechuudha. Karaa baay'ee salphaa fi paasive inkamtii argatanidha. Maal jechuudha Pounds Appiin kun kan inni nu fayyadu intarneetii keenya yookiin immoo daataa keenya sheer gochuudhaan appilikeeshinii kanaaf daataa keenya sheer ni goona. Isaan ammoo kaffaltii kiriptoodhaan yookiin immoo USDTdhaan ta'a akkasumallee biitkoiniidhaan kan nuuf kaffalan ta'a.
kan isaan nuuf kaffalan sana baafachuudhaan maal gochuu dandeenya nuti kallattiimaan gara birrii Itoophiyaatti hojii birrii keenya jijjiirrachuu ni dandeenya jechuudha. Kun hojii keenya kan osoo hin mufsiisne yookiin immoo hojiiwwan keenya kan nuti hojjennu kan osoo nu jalaa hin daangessine hojiiwwan keenya cinaatti hojjenne kan argachuu dandeenya. Akkana jechuun hojii keenya dhiisnee yeroo keenya gubuu nu hin gaafatu jechuudha. Kan biraan maaltu jira? Remote data entry kan jedhamu jira. Warra hamma tokko barreessuu danda'aniif jechuudha. Inni kun namoota barreeffama haga tokko barreessuu danda'aniif weebsaayitii akka CryptoJobs irratti akkasumallee Upwork fi applicationii garaagaraa weebsaayitoonni garaagaraa ni jiru. Isaan irratti data entry, social media moderation jedhaman ni arganna. Hojiin kun beekumsa piroograamingii nu hin gaafatu. Garuu kaffaltii nuuf kaffalu kiriptoodhaan waan ta'eef karaa salphaatiin maallaqa keenya baafachuu ni dandeenya. Maaliif jenna yeroo ammaa kana kiriptoodhaan Itoophiyaa keessatti namoonni baay'een kiriptoodhaan kan isaan hojii hojjetaa jiran. Kiriptoodhaan erga fudhannee boonnee P2P jira. Karaa P2P gurgurachuu dandeenya. Karaa barbaanneetiin gara maallaqa biyya keenyaatti maal gochuu dandeenya? Gurgurannee jijjiirrachuu ni dandeenya jechuudha. Inni xumurammoo asii wanti ani isinitti himuu barbaadu tokko malee maallaqa keenya akkamittiin akka fudhannu beekuun nu barbaachisa jechuudha. Ammallee maallaqa keenya fudhachuuf kallattiin baankii biyya keessaa fayyadamuun nu hin dandeessan jechuudha. Appilikeeshinoonni kun kallattiitiin karaa baankii biyya keenya baankii nigdi baankii ta'uu danda'a, Awaash baankii fi baankiiwwan garaagaraatiin nuuf kaffaluu dhiisuu danda'u jechuudha. Kanaaf maaltu nu barbaachisa? Waaleetiiwwan kiriptoon baanachuu nu barbaachisa. Kiriptoo waalet kan jedhaman kanneen akka Baayinaansii, Trust waaleetii, C waaleetii fi wantoota kaanillee taanaan warra akkasii banachuun nu barbaachisa jechuudha. Waaleetiiwwan keenya keessa seennee maal goona? Adreesii inni nu gaafatu fudhachuudhaan bakka withdraw jedhutti seennee waaleetii keenya keessaan ni galchina. Sana booddee ni fudhanna jechuudha. Akkasumallee maalidha? Inni goolabaa fi gorsa xumuraa kan ani isiniif kennuu barbaadu hojii online irraa hojjennee maallaqa argachuun ni danda'ama. Garuu hojii malee akkasiif kan siif kaffalu tokkoyyuu hin jiru. Obsaan hojjedhu, of eeggannoo godhi, akkasumallee teknooloojii haaraa barachuuf qophaa'e. Viidiyoon kun si barsiiseera taanaan subscribe gochuu hin dagatiin. Akkasumallee karaaleewwan kiriptoo yookiin maallaqa gara baankii Itoophiyaatti jijjiirru viidiyoo itti aansutti akka isiniif hojjedhu yoo barbaadan immoo koomentii jalatti naaf barreessa. Gaaffii qabdan kamiyyuu taanaan koomentii jalatti naaf barreessa. Viidiyoon kun isinitti toleera ta'e laayik gochuudhaan maatii chaanala keenyaa ta'uu immoo hin dagatiin isiniin jedha. Viidiyoowwan biraatiin kan waliin haga walitti deebinutti nagaan naaf tura. Goodbye.